warroota gadaa banii Israa'el nama sadii imala wajji bahan irribni isaan qabnaan goda seenan dhagaatu shololaatee godatti cufedha rasuulli kenna alayhi salaatu wassalaam. maal haa ta'an maaltu isaan baasa namni itti iyyataniif itti birmatan hin jiru ture. yeroo kana akkaataa fi malli nu dhibe maal haa goonu jennaan waan dalagaa hiccitii rabbi wajji qabdan iyyadhaa jedhan. san keessaa tokko akkana jedhe, yaa rabbii ani haadha abbaa maanguddoo man qaba, gaafa tokko jara biraa bahee anaa deemeerraa ture, yoo ani itti deebi'u jarri rafaa jiran jedhe. san dura qallaba isaan qallabu ilmoo tiyyallee dura, gabroota tiyyallee dura ani haadha abbaa kiyya nyaachisa jedhe. Ardha garuu osoo ani isaan hin obaasin, osoo ani isaan hin nyaachisin hin rafan jedhe. irrii ballee kaasuu jibbee osoo ijoolleen luka jalaa na iyyitu aanan kokkobbee takkii weelkatti qabadhee aga lafti bariitu eegee isaan kaanan itti kenne, yoo fuula kee barbaachaaf iccitii sansii jecha akkana godhe rakkoo kana furmaata nuu ta'in iyyata tokko sadeen jara keessaati. dhagaan xiqqoon siiqamedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. غير أنهم لا يستطيعون الخروج garuu ba'uu hin dandeenye. inni lammaffaa harka ol qabee Allahumma inni ista'ajartu al-ujaraa, gaafa tokko warra naa dalagu sarraatenyaa qaxaradhee naa dalaganii tolchanii tolfamanii gaafa ani mindaa isaanii kennuu deemu tokko funyaan butee dide. mindaan kiyya nan madaaltu jechuu isaati. dalagaa kiyyaa fi wanni ati naa kafalte nan madaaltu suma haadhiisu jedhee duyda galee tare jedhe. gaafa kaanii inni tare jedhee qolom godhee nyaanne qabee eegee tolchee gabroota bitee gaala bitee re'ee bitee horii ittiin bitee kunuunseefi. namtichi barri rakkoo itti dhuftee rakkatee gaafa kaan itti deebi'ee yaa gabricha rabbii qabeenya ani gaafa san dhiisee deeme naa kenni jennaan, yaa Abdallah kullu maa taraa lak, wanni ati argitu kun hundi gabrootarraa horiirraa hundi keeti fudhu deemi jennaan natti hin qoosin jedhe. qabeenyi kiyyaa ganan gahu haquma kiyya naa kenni jedhee gaafate. lakki keetii fudhu tokko nan bisin jennaan osoo tokko nan bisin hundaa oofatee tare. yoo sii jecha akkana godhu taate yaa rabbi ardha rakkoo kana keessaa nu furi jedhee iyyata gara rabbii galfate. dhagaan xiqqoon siiqe garuu ba'uu hin dandeenyedha rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. ka sadaffaatis intala adeera tiyyaa tokkotu jira jedhe. ana biratti nama dachirra jiru hunda isiitu na biratti jaalatama. gaafa tokko badiitti dalaguudhaaf eeyyama gaafannaan na didde jedhe. barri naanna'ee isiinis rakkoodhaan na dura dhufte. yeroo garii rakkoon karra salphina nama dhaabdi. isiin gaafii dhiheessinaaf atis fedhii kiyya naa guuti, anis waan ati ajamtu sii kenna jechuudhaan itti deebise. rakkoodhaa tole jette. gaafa itti deemu tafa isii luka isii jidduu seenee wanni takka kanafin ittaqillaa rabbi sodaadhu jetteen. qubeetii hin cabsin jechuun dubrummaa kiyya haqa isiitiin maleen fudhatin jechuu isiiti. jechi kun osoo barreessanii sarara takkan ga'u, garuu yaada isaatiif ilaalcha isaa hunda jijjiiree sodaa rabbiitiif irraa deebi'e. yoo sii jecha akkana godhu taate yaa rabbi rakkoo tana keessaa nu furi jechuun gara rabbii iyyata galche. innis dhagaaniin kololaate fakharajuu yamshuun bahanii deeman jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. sababni guddichi rabbi rakkoo san keessa isaan baaseef hiccitii dur isaan rabbi wajji qabaniif. mee waa si gaafadha, osoo